harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti haleellaa humnooti faannoo Amaaraa konkolaataa geejjiba uummataa irratti bananiin lubbuun namoota hedduu darbe. Addi Bilisummaa Oromoo guyyaa yaadannoo hoogganni isaa biyya galee sababeeffachuun har'a ijoo dubbii baase. Shawaa Lixaa Aanaa Dandii keessatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni Bilisummaa Oromoo beeksise. Dursaan humnaa deeggarsa saffisaa Sudaan mootummaa ofiisaa akka dhaabbatu dhaadate. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'el Laggaati. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti haleellaa humnooti faannoo Amaaraa konkolaataa geejjiba uummataa irratti bananiin lubbuun namoota hedduu darbuun dhaga'ame. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamanii fi jalqabatti mootummaa Bilxiginnaa hidhachiifaman ilmaan Oromoo bakkeewwan adda addaatti adamsuun jumlaan ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan guyyaa har'aa jechuunis gaafa fulbaana 15 bara 2023 konkolaataa geejjiba uummataa magaalaa Angar Guuteetii gara Aanaa Giddaa Ayyaanaa imalaa ture irratti dhukaasa banuun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu galaafachuun dhagahameera. Haleellaan kunis Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo iddoo addaa Diichoo jedhamuun beekamutti humnoota kanaan raawwate. Namoonni 30 ol ta'an haala suukkanneessaan kan ajjeefaman yoo ta'u, kaan ammoo hedduu madaa'uun ibsameera. Qaamni faannoo jedhamu kun uummata reeffa namoota ajjeefamanii kaasuu deeme irrattis dhukaasa banuun dhagahameera. Dabalataan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo sana buufatee jiru uummata nagaa irratti dhukaasa banuu shororkeessaa ooluu maddeen keenya himaniiru. Achuma Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Qarsaa Arbukkannee jedhamutti guyyaa kaleessaa gaafa fulbaana 14 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa dhalattoota Amaaraa ta'an mooraa magaalaa Ayyaanaatii miliquu miseensota maatii tokkoo nama 5 ajjeesuun ibsameera. Namoonni miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kanaan ajjeefaman kunneenis Eeliyaas Ayyalaa Abbaa Warraa, Nuuraa Saayiduu Arbaay haadha warraa daa'ima garaa qabdu waliin, Ahimad Eeliyaas Ayyalaa mucaa isaanii, Tasfaayee Margaa fi Mahammad Ahimaduu kanneen jedhamanidha. Waraanni Bilxiginnaa sabaan Amaara ta'an ilmaan Oromoo ajjeesuun faannootti dabalamaa akka jiran odeessi naannoo sanarraa arganne ifoomseera. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n guyyaa hoogganni isaa biyya galee sababeeffachuun guyyaa har'aa ijoo dubbii baase. Fulbaanni 15 guyyaa seena qabeessa guyyaa gaafa hoogganni ABO gara biyyaatti deebi'ee guyyaa uummanni Oromoo biyya alaa irraa akkasumas biyya keessaa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa fi giddugalaa walitti dhufuun handhuura Oromiyaa Finfinneetti hooggana isaa itti simate guyyaa addaa ture jechuun ibseera. Itti dabaluun guyyaan kun Oromoof guyyaa addaa ABO'n qabsoo karaa nagahaa uummata isaa keessatti akka hin geggeessineef murna afaan qawween aangoo siyaasaa dhuunfateen danqamee chaarteraa dhiibamee erga bahee toora ganna 30 dhiyaatu booda marsaa lammaffaaf karaa nagaan uummata isaa keessatti qabsoo geggeessuuf hiree argametti dhimma bahee hooggani dhaabaa biyyatti galeedha jedheera. Jaarmiyaalee siyaasa impaayera Itoophiyaa keessatti dhalatan keessaa Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n jaarmiyaa akeekaa fi kaayyoo uummata isaa galmaan ga'uuf baddaa fi gammoojjii biyyaa fi biyyoota ollaa keessatti wareegama ulfaataa qaamaa qalbii haga lubbuutti baasaa turee fi jirudha kan jedhu ibsi ABO'n baase kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ABO'n aasxaa yookaan fajjii qabsoo bilisummaa Oromummaan keessaan ifuu fi haanga'uudha jedheera. Keessumaa Oromummaa guutuun ABO'n keessaan bakkalcha ta'ee ifee mul'ata. Kanaafis ABO ta'uun ilmaan Oromoo kanneen miseensota ABO ta'anii fi hin ta'inis maqaa ABO'ummaatiin diinaan hiraarfamanii wareegama qaamaa qalbii hanga lubbuutti baasaa har'a gahaniiru jechuun ibseera ibsi Adda Bilisummaa Oromoo kun. Ilaalcha Addi Bilisummaa Oromoo qabaachuun firaa fi diina biratti Oromummaa fi sabboonummaa qabaachuudha. Oromoo ta'anii akkuma Oromummaa ofiin boonuun kabajamuun jaallatamuu fi leellifamuun jiru cufa faallaa isaa ammoo diina biratti Oromummaan ni sodaatama. Mooraa impaayirettii keessatti maqaa kana yoo arganii fi dhagahan ni barraagu. Ittiin dhukkubsatu jechuun himeera ABO'n. Fulbaanni 15 seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti boqonnaa haaraa uummanni bal'aan ifatti gammachuu isaa itti ibsatee ture kan jedhu dhaabichi guyyaa sana Finfinneen qe'ee Oromoon keessaa dhiibamee fi moggaafame ilillii gammachuutiin simatamaa turte.
afaan Oromoo keessatti dubbatuun sodaatamaa ture ifatti ittiin dhaadatamee ABO'n ittiin simatamee jedha ibsi kun. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n bu'uureffamuu isaa irraa ka'ee tarsiimoo qabsoo garaa garaa gaggeessaa tureen ilaalcha qabsichaa akeekkatee ka'ee sabboonummaa sabaa, bilisummaa uummataa, walabummaa biyyaa, mirga abbaa biyyummaa, dimokiraasii, walqixxummaa sabaa fi sablammootaa kabachiisuuf jecha qabsoo hadhooftuu gaggeessaa turuu isaa ibseera. ABO'n gaaffii fi sagalee uummataa, kan hayyootaa, kan abboota amantaa fi abbootii gadaa fi kan murnoota hawaasaa cufa dhaggeeffataa fi hordofaa akka ture ibsuun kanaaf uummata isa abdatuu fi keessa jiraachuu waan dhufu walumaan fudhachuu fi qabsoo itti fufuu kan jedhu sochii karaa nagaaf waliigaltee irra ga'amee tureen fulbaana 15 bara 2018 biyya isaatti galeeraa jechuun ibseera dhaabichi. ABO'n yeroo muraasaafis ta'u akeeka qabsaa fi turee fi jiru sagantaa siyaasaa ifatti uummatatti himuun uummata keenya baroota dheeraa ifatti arguuf isa dheebotee gaddaa fi gammachuu isarraa qooddataa waajjiroota isaa godinootaa fi onootatti banatee hojii qabsoo itti fufuuf carraaqqii guddaa taasisaa ture. Haa ta'u malee jedha ibsi kun addi bilisummaa Oromoon jalalaa fi deeggarsa bal'aa uummata biraa qabaachuu kan beekanii fi ijaanis arguu wayita eegalan paartiin aangoo siyaasaa of harkaa qabu oolee osoo hin buliin waliigaltee Asmaraa diigira jechuun mootummaa Itoophiyaa komateera. Akka kanaan mootummaan Itoophiyaa qe'ee Oromoo ABO'n keessa socho'u waraana itti bobbaasuun hojii gooltummaatti seeneera jechuun qeeqeera ibsi kun. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan kun uummata nagaa doorsisuu, saamuu fi hiraarsuu hojii godhachuudhaan sabboontota, deeggartoota, miseensota, qondaalotaa fi hoogganoota dhaabaa hanga hayyuu dureetti osoo hin hafiin hidhuun waajjiraalee ABO, waajjira muummee Gullallee irraa hanga godinootaa fi onootaatti jiran goleelee Oromiyaa cufa keessa caccabsuun diiguu fi meeshaalee waajjira keessaa saamuu itti fufeeraa jechuun beeksiseera. Inumaayyuu mootummaan kun abbaa irree ta'uun itti fufuun karoora ganna 10 jedhee lafa kaawwachuudhaan ifatti maqaa ABO'n uummata keenya handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa hanga gandoota baadiyyaa Oromiyaatti yakkamaa taasisuun fi qabeenya isaanii saamuu, ibiddaan barbadeessuu, maqaa hin jirre itti moggaasuun uummata irraan duguuggaa sanyii geggeessuu, jumlaan hidhuu, bakka balaan uumamaa dhaqqabeetti uummata beelaa fi dhibee irratti ilaaluun akka dhumaatan gochuu, addatti miseensota keenya hidhanii hiraarsuu, hidhaa baasanii ajjeesanii bineensa nyaachisuun waan dhala namaa irratti hin dalagamne raawwataa turanii fi ammas gaaga'ama guddaa Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irraan gahaa jiruun Oromiyaa dirree nagaan waaraa fi tasgabbiin keessa hin jiraanne gochuudhaan uummata Oromoo hiraarsaa jira jechuun ibseera. Dhuma irrattis nagaa fi tasgabbii waaraa Oromiyaa keessatti fiduuf falli tokkichi marii biyyoolessaa hunda haammatee fi mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa hundeessuutu barbaachisaadha jechuun yaadachiiseera. Shawaa Lixaa Aanaa Dandii keessatti waraana Bilxiginnaa haleeluu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii jabaa waraana Bilxiginnaa irratti fudhataa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu maddeen keenya dirree waraanaa Gadaa Miidiyaa Neetworkiif himaniiru. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 14 bara 2023 godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii ganda Kotobaatti tarkaanfii fudhatee loltoota Bilxiginnaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu ibseera. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Bilxiginnaa 5 battalatti yoo ajjeesu 9 madeessuu danda'eera. Kana malees loltoota 3 ammoo fayyaatti harkaan qabuun booji'uu isaa odeessni qaqqabee ifoomseera. Itti dabaluun meeshaalee waraanaa danuu irraa hiikkachuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii gochuunis barameera. Lola kana ilaalchisee gama mootummaa paartii Bilxiginnaatiin wanti jedhame hin jiru. Dursaan humna deeggarsa saffisaa Sudaan mootummaa ofiisaa akka dhaabbatu dhaadate. Ajajaan humnoota deeggarsa saffisaa Sudaan Leetanaal Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaaloo waraanni biyyattii kan magaalaa buufata Sudaan kan baha biyyattiitti argamu keessatti bulchiinsa hundeessa yoo ta'e inni ammoo kaartumiin magaalaa guddoo ofii taasifachuun mootummaa akka hundeessu akeekkachiise. Dureen waraanaa Hamdaan Dagaaloo kan Hameetii jedhamuun beekaman suuraa Tiwiitar irratti maxxansaniin humnootiin isaa seera qabeessa ta'uu baatullee murtee dhuunfaa Alburhaan obsaa olaanaadhaan ilaalaa jiru jechuun waa'ee hooggansa waraana biyyattii Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Alburhaan dubbatan. Namni kamuu Sudaan bakka bu'ee akka dubbatuu fi seera qabeessummaa qabuutti of ilaaluu hin eeyyamnuuf jedhan Hameetiin. Akeekkachiisi dursaa Raapid Saappoorti Foorsi kunis gabaasaalee miidiyaa biyyattii akka hoogganaan waraanaa mootummaa masaraa pirezidaantii fi
waajjira muummee ministeeraa dhimma alaasaa magaalaa buufata Sudaan kan naannoo Galaana Diimaa keessatti ijaaruudhaaf karoora qabate gabaafameen hordofeeti. Magaalattiin erga walitti bu'iinsi waraana idilee fi humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti walakkeessa eebilaatti eegalamee kaasee akka buufata opereeshinii mootummaatti tajaajilaa jirti. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin hojii gaarii.